wanti deemu jirtuun kun deema moo maali? Bishaani? Maali ittiin salaatuuf immoo maaliif deemtan? Dhugaatiiti? Kana dhuyita amma? Yoo wallaahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Haroo raabbatta moo marmeela irraa? Mee daroo ta'u? Obboleeyyan kiyya bishaan namni dhugu mee ilaala. Nuti warri Haayilaandii dhugee yoo banaa jiraate deebi'ee dhugee keessaan finne ka darbinee dhiibnee ka biraa binnu. Dhuma jirraa dheebuudhaaf. Mee kami jirta lafa? Dhuma jirraa dheebuudhaaf. Namaan nurraa du'eewu kanaaf. Maaliif? Namni bishaan kanaa ulamee dhuma jirraa. Bishaan maroo kanaa dhabdanii? Kanaa ulamee dhuma jira haaroo ta'e isaa garra. Kanaa guyyaa sadii deemeetiin illee kanaa uyi. Mee wallaahi. Guyyaa shan deemeetiin illee kanaa uyi. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Dubartiin namaa irraa du'e osoo deemtuu ilmoo karaa duute. Eeysaa waraabbattan? Bakka waraabbannu ga'innu biyya qancarran jedhanii ulaa jedhanii biyya fagoo irraa dhufe. Wanna loonoo isoo baafattan? Loon bakka tam eesoo baafanne loon guma jira qoonqoo fi beelaa fi. Isinoo waan nyaataa akkam jirtan? Nyaata dhumatti jirraa'u namaan nurraa du'e waa baay'ee. Sagalee. Sheekha namaan nurraa du'e qoonqoo laaf. Mee wallaahi nama du'e jira? Nama du'e jira namni qaatam. Dheebuu ajjeesi moo beela ajjeesi? Dheebuu beeltini tokkuma jilmaan. Wanni nurraa maqaleen jirtu namni kun jilmaan kan dhume qoonqoo fi beelaa fi dheebuufis. Namni eega dhumuu eegale beeladaan akkam jirti? Dhumanii isaanii ni dhube namni ni dhube waa takka namni kun ofii ka du'e jira namni kun. Barta beeladaan dhume namni kun amma ganama kana kan nyaatini jira kan dhugini jira namni kun nama kana keessa jechuudha. Agabuu jiru jechuudha. Agabuu jiru. Mee namni agabuu jiru kun wala ammataa kiyya eegaa kalee olee katti jira. Mee katti baasaa quba. Tokkoon nama jilmaan nama eegaa kalee olee kan dhugin. Saanii ni dhume namni ni dhume. Waa takkallee duwwaa irraa baay'ee. Mee akkam jirtan mee isin? Halkan galgala kana yaaneeti borurra olle galgala boru zaa akkasii gala. Bishaan waraabbattanii? Bishaan waraabbattanii gaggabnee faadhaa shuruftaa qorsoo faadhaan walbaysiisu jirra midhaan asii fuunee reebnee dhaqqabneeni qorsoo faadhaan walbayfachiisu jirra egaa halkan zaa sagalii yaane zaa sagalii halkan faa galaa jirra ilmaaniif nuti addaan hafneefa shuruftaa midhaanii faa wal jala qabaa walbayfachiisaa jirra chiyyaane. Waan duwidanii hin qabdan dila kana rakkattanii deemtanii fidan jirtan waan nyaannoo waan nyaattanoo? Waan nyaannoo hin qabnu wanni duwinus hin jiru. Subhanallah subhanallah. Kurushkaa faa nyaatee dhumaa jira namni isheen. Kurushkaa loon nyaatan kana? Kurushkaa loon nyaatan kana keessaa filatee cabaa keessaa gingilchanii nyaatee dhumaa jira namni irra guddatte. Sundukkubatti taatee wallaahi kan nama bitaa jiru. Jira horiin qoonqoo firii takka takka keessa guutuu namni fuudhee tanaan ifbayfachiisaa gaggabaa buufata deemaa jiru. Daawwattootaaf hordoftoota keenya gaanii dhageessan waan jechaa jirani. Hawaasni keenya rakkoon isaan keessa jiran himachuun beekan malee tana caalti. Waan dhugan hin qaban waan nyaatan hin qaban namni akka beelaan dhumaa jiru himaa jiran beeladaan duraa dhumtee waan abdatan rabbii gaditti akka fitatanii jiran himaa jiran namni sagalee tana dhageessan hundi kan namummaaf namaa naatan kan rabbiin imaana qalbii teessan keessa kaa'e kan rakkoon obboleessa kiyyaatti yeettan kan gaddaa gammachuu hawaasa kiyyaa wajjiniin qooddadha irraa hin qooddadheettan hawaasa kana bira dhaabbattanii akka lubbuu isaanii baraartan cimsinee jabeessinee isinit dhaabna. Hawaasni keenya waan jiru hin qabu nama keessa deemee harkeetu beeka. Halaala hoggaa rakkoo jira jedhanii namatti mannamaan galtu yoo keessa dhufanii harkan malee keessa deemneetti waan isaan irra jiran daawwachaa jirra. Midhaan jalaa gogee ooyiruurra waan abdatan hin qaban beeladaan jalaa dhumtee waan abdatan karaa lachuutii hin qaban jechuudha. Kanaaf hawaasa kanaaf hanga dandameetti dirmachuun barbaachisa. Yoo gara midhaan ilaalte midhaan isaanii akkana fakkaatu. Abdii irraa kutatanii firraa lafatti haamu jiran jechuun midhaan. Akka agartan kana midhaan lafatti haamu jiran baala. Waa takka jalaa gogee jechuudha. Uummata kanaaf dirmachuun barbaachisaadha. Bira dhaabbadhaa isiniin jenna baarakallahu fiikum. Ijoollee daa'imman hin jiru hin beekne tayyoo beelooyitee hodhee botte haadha abbaa gaafattu haadha abbaa yoo hin jiru jetteen hin jiru beeytee fi irraa rafne ijoollee tanaaf beelawaa jira. Ijoolleen ijoolluma akka ijoollee teenyaati. Namni sagalee tana dhageessan hundi akka hawaasa kana bira dhaabbattan jabeessinee cimsinee isinit dhaamna osoo isin jirtanii osoo isin nyaattanii quuftanii raftanii ijoolleen tun akka hin dhumne hadaraa.